Lammummaa Itoophiyaa fi Ameerikaa kan qaban lubni Dr. Biraanuu Ofgaa boqonnaadhaaf Finfinnee turanii guyyaan geenyan Ameerikaatti deebi'uudhaaf gara buufata xayyaaraa idil addunyaa Booleetti konkolaataadhaan qajeeluu akkuma jalqabaniin taateen tasaa isaan mudate. Paaspoortiin jira, giriin kaardiin koo jira. Kana wajjin immoo doolariin 8,000 jira. Ankootii fi adaraa lamaa walitti qabe. Qarshiin biyya naas jira. Kan hunduma isaa kan baate ture. Kirikeetiin gosa keessa jira. Innaan ka'uudhaaf jiru namni yaada biraatiin na qabee innaan kofanii makiinaa irra kaa'ee utuu dhaabannee haasofnu irraanfadheen makiinaa lixxe. Makiinaa lixxee deemsa jammarre. Deemnee gara 4 kiiloo dabarree ga'inne booddee waan tokko barbaadeetan gaafan barbaadu hin jiru na bira. Baay'inne. Noorana wajjin jirus immoo gaafadhee innaan maaltu fudhatee lafsiroo baatee turte jedhanii isaanii iyyuu naan. Amma gama makiinaa nanneessaa makiinaa nanneessinee gara iddoo kaanitti dhufne iddoo gizemee feenu mi'a kaa'u hundumaa gaafadhee hin jiru. Qabeenyichi garuu manaa ba'anii akkuma isaan daandii qabataniin Finfinnee iddoo barteedhaan Shiroo Meedaa jedhamu toora imbaasii Ameerikaatti konkolaataa irraatii wayita bu'uu arganii lafaa kaasuu ogeeyyiin miidiyaa teekinooloojii OBN damee Finfinnee Daawit Yaadataa fi Biqilaa Girii himan. Qalama harkatti baadhee deemaan ture. Harkaa bu'inaan fuudhuuf gadi akkas gaafa gajjadhee hedu akkas gaafa ol deebi'u konkolaataan diimtuun tokko fiigaa dhufte. Gaafa dhuftu irraa waa buusaan arge. Gaafa harraa bu'ee hedu konkolaataan sun fiigee darbee biqoo konkolaataan kun waa buusee hin jedheen. Sabooddee deddeemnee deemuutu kaane. Kan fuudhee kana wadee deefuu haana deemnee yeroo bannu abbaa $100 kanadha doolaaradha. Keessa taa'ee jira. Paaspoortiidhaa tikkeettiin keessa jira. Baay'inni maallaqaan sin qorii dhugaan sin Birriin yookaan doolaarri michuu nama hundaa taatee fi akka salphaatti hin dhufne kun utuu isin biratti buuteetii tarkaanfii akkamii fudhattu laatamu. Rakkoo keessa kan jiru argee kan rabbi natti fide maal gochuun qaba. Galata kee jedheen fudhachuutiin qaba. Yoo abbaan isaatti dhabame akkuma ana bira taa'uun godhaga. Kana waaqannaa kenne malee erga abbaan qabaanne maaliin qabaanne maachuudha. Kun carraan argamne bara. Kan nama dinqu garuu warreen doolaara argan keessaatii OBN damee Finfinneetti tattaaffii daayirikteerri piroodakshinii fi siisteema tamsaasaa Daawit Yaadataa maallaqa abbaa jalaatii bade kana deebisuudhaaf hanga immigireeshiniitti iyyaafachuudhaan. Immigireeshiniidhaan nama beekuun qaban ture akka jaraate. Yeroo kaardii sananii iskaan godheen teelegiraamiidhaan mucaa sanatti ergechuudha. Sabooddee bilbilee fi yeroo kaardii tokko sitti ergeera teelegiraamiidhaanii namni kun gaafa yeroo kaardii kana baafatu immigireeshiniidha. Bilbilli Itoophiyaa inni galmeessisee kamidha naa ilaali naa ergi badeen argeetiin jedheen. Kana gidduutti mucaan isin turre bilbila kan Itoophiyaa tokko naa ergee jechuudha. Amanuuf namatti ulfaata turee jedhan luba Dr. Biraanuu Ofgaa. Utuma akkasitiin cinqamee jiru silkiin dabalame. Kaasee gaafsee jiru innis jalaa badeeraa. Badeeraa waan rafatee tagattee taa'e naan niin jedhe barbaadaan jira jedhe. Maal fa'aatti naan itti meechii keessa kan jiru. Amma tasgabbaayitii. Miini kee baddees argameera. Tokkollee keessaan banne iddoo fuuldura Ameerikaan Embassy darbitee OBN biratti kottuu jedhe. Dhugaadhaan seeni kana. Makiinaa dandeessanii hin deemnaa jedhe. Eessa danda'an qooyi waatu jira namni waa tokko natti meera. Waan isaa dhugaa ta'uu isaa hin beeku. Meera inni ilaallaa hin jedhee gaafaan achi makiinaa keessaa bu'u. Obbo Daawit Yaadasaatii fi namoonni 2 dhaabatanii kottu jedhan jedhu. Kiseen dhaqee bira ga'u siidhaa qeessa biraan wajjin jedhan. Jennaan. Maaltu yaabada jennaan. Waan akkasii jedhee itti hime. Ilaa wanta achi keessa jirus ilaali. Wanta jalaa hidhates wanta achi keessa jiraate keessaa ba'es 3 ta'anii jiru. Tokko ilaalee wanti badee jiru. Miirri wayita qabeenyi badee argame sun deebi'u tures hanga ammaayyuu diraamaa wayii fakkaataa jedhan warri doolaara 8,000 lafaa argee deebisees ta'ee lubni qabeenyi isaanii argame. Haalli isaan gaaficha naa deebi'anii dhufan sana itti jiran baay'ee sirrifachiisa bakka qaamni isaanii baay'ee hoollatee jira. Baay'ee naaniiru. Innaane yeroo sana suura lolii kaane waan si ajaa'ibu yeroo sana wantichi waanuma taatee abjuu yeroo fakkaate nuunis. Galateeffachuudhaafis waan hin jiru qabee deemuudhaaf immoo narra ifadhaa aeroppilaanii na jalaa ka'uuf jira. Amma nigaan harkaa fuudhee galatuumaa jedhee galateeffadhee hin qajeelle. Warri makiinaa keessa wajjin turanis dhugumaa kun jedhan dhuguma ta'e namni akkasii lafarra jira laata.
Taateen bitootessa 23 bara 2016 mudate kun amanamummaa fi firummaa dhugaa isaan gidduutti finiinsuudhaan fageenya ta'anii walii yaafachuu irra darbanii yeroo dheeraadhaan booda gaafa gara biyyaatti deebi'anis beellamatanii wal arganiiru. Firummaa fi michummaa dhugaa bu'uureffate gammachuu fullaas kan isaan keessatti hore ta'uu ibsan. Ji'a baay'ee waggaan fudhachuu danda'a. Paaspoortii sanas ID kaardii sanas deebisee argachuu gooteef. Firooma lapheedhaan ol batan